galatoomi siin jenna dhiira hojiitti amanu fakkeenya bulchiinsaa hoogganaa kan nama hawwatu hojiinsaa ona afran qalloo keessatti dhalatee kabajaaf jaalalaan hawaasa qabatee kan qoosaa hin beekne amantii isaatiin kan akkaan jaallatamu hawaasa isaatiin oduuf gurra laatu hojii isaatti fufa kan isa kuffisuuf yaadofumaaf kufa ana kan isa jaallu kan na godhe keessaa xiqqaa akka xiqqaatti guddaa akka guddaatti ofitti dhiheessa obbo Kadir Juwar jaallatamaa nama rabbi sirraa haa qabu yoomiyyuu waan hamaa hiyyeessa gargaaruu hojiin nu barsiisee akka garaa laafnu karaa nu garsiisee rakkataaf garaa laafuu kan nu barsiise suma utubaa sibiilaa ta'e jiraadhu waggaa kuma galatoomi siin jenna jiraadhu hunda caali hamaan kee hin jiraatin Kadiroo keenya qaali. Ufaan kufee hinaafu gaaf tokko lafaa kaa'a yoo ziq jechuun dandeenye uleedhaan dhadhaabadhu garaan kee qullaa taa'us garaa tahii mul'adhu.